ijoollee wareegamtootaatiif jecha nagaa jaa obbo Taayyee Danda'a barreeffama guyyaarraa gallakkise kana keessatti gaangota gartee wal fe'atee Oromiyaa cuunfachuu jiru keessa isiinu yeroo gabaabduu qofaaf teessi baga rabbiin si baase rabbiin nama jaalatu laas miniititti araaramaa fi Taayyee Danda'a rabbiin agarsiise maasha Allah baga karaa haqallee rabbi si haa qabachiisu ta'akhirallee kanumatti laas miniititti rabbiin gartee kamil kaa'e rabbi si haa godhu Abiy Ahmed si qofaa miti namni inni gane jaal Taayyee xiyya lamma magarsa nama aangoo addunyaa tanarraa namni arkanne dabarsee kenneef osoon Jaawar Mahammad astaa'ee lamma aangoo tana dabarsiteen kennin jee halkanii guyyaa asii iyyuu ture ayneenaa Abiy naafi Abiy jechuun sigale hin sharafamnu farankaa xiqqishoodha jee aangoo dabarsee nama kenneef nama gane itti aansuudhaan gaddu andalgaachoo mee namni isaa wajji qabsaa'e ka isa biratti hafe naas kennu bara ammaa silaa martuu bakka maratti mul'atam Oromiyaan ganna shan guutuu waraanaan hunkuramaa jiraatu namoonni hubatam kun ammoo diina waliin osoo hin taane ijoolluma keenyaatu wal nyaatam akka sabaa fi akka biyyaa danuudha kisaarreem kisa haraa sabaa haga tokko duraan agarreem isaafi ammoo boruu fi bulfannam amma rakkoo ilmaan miseensaa fi hoggantoota paartii keenyaa irratti xinnoodha dubbannam akkuma nuuf toletti hoggannam tarsimoo fi himaammata jechaan qofa beeynam dhibee maraafuu qorichuma tokko laannam gaafa rakkoon nageenyaa dhalatu hoggansa gubbaa gadi bobbaasuun dhamaafnam nama qonna yookaan daldala barate waraana hoggansiifnam warra adeemsa kana qeequudhaan mala biraa akeeku ammoo ni arrabsinam gabaasa dhugaa dhagayuu ni jibbinam ganna shan guutuu kana gooneem garuu rakkoo daranuu hammeessine malee hin hiineem kana keessatti jaallan danuu abidda nyaachifneem sun takka nu hin dhukkubsineem lakkoofsuma jirallee qixaan hin himneem wareegama jaraa ammoo akka injifannootti himanneem jaallan danuu wareeguun keenya qabsoo ajaa'ibaati jenneem ofii qananee guutuudha qabnam ajjeechaa cinqii fi dhiphina jaallanii yooma yaadannam ganama fuula guurree qajeelfama ijaa fi miila hin qabne kenninam guyyaa harka caalu dallaala waliin dabarsinam faarsee bulaafis suuraa kaanee keessaanii erginam hoggansa gadi bobbaafnis yoosuma dagannam bilbilaayyuu jalaa kaasuudha rakkannam galgala ammoo diimina cuffataa wiskii cirrifannam waan nameefuu akkana tole seenam ija kamiin rakkoo sabaaf miseensaa hubannam gaafidha gaafatam jaallan wareegaman ilmaan qabum nuti garuu sanquba hin qabnum beelaa dheebuu ijoollee jaallan wareegamanii hin yaadannum yoo yaadanne itti hin dhiphannum guyyuu waan paarkii fi dirree kubbaa odeessinam daa'imman sooressaa waliin taphataa suuraadha kaanam ilmaan hiyyeessaa irraa ammoo yoom dhimma tokkollee qabnam ijoolleen keenya gurguddaan Awurooppaa fi Ameerikaatti baratam xixiqqaan ammoo paarkii babbareedaa qormaata keessatti ijaarre keessa taphatam ijoollee wareegamtoota danuu garuu haadha hiyyeettitu kophaa waliin rakkatam kanneen haadhaa fi abbaa dhaban ammoo tiisisa injiraan dhibee fi beelaatu nyaatam gaafam waajjira paartii ture mala ijoollee wareegamtoota yookaan hoggansa miseensa poolisii fi milishaa ittiin deeggarru haa ilaallu jennaan natti dheekkamamem yeroo dheeraa booda ol dabarsinaanis ni didamem duuba idaamuu fi badhaadhinni jechaa turre sun jarana isuma kana jechuudhaan gaafate dhugaa fi beekumsaan biyya hogganuun akkanaaree jedhee irra deebi'ee gaafii gaafata moo qoosumaaf jecha guyyuu obbolummaa kabaja lammiileetii fi sabdaneessummaa jennaayaa jira jee gaafii isaatti fufa dubbii guyyuu dhagayamu lama hubatuu dadhabnem tokko isa waan harkaa qabnutu nu harkaa baha hin dubbatinaa jedhamu mee adaraa maal jechuu keenyam bilisummaa fi qananiidhaaf jecham wareegama qaalii baasuudhaan qabsoofnem amma garuu lubbuun jiraatuu fi du'a awwaallatuufuu rakkannem duuba waan gatii baasuu maal harkaa qabnam wanni harkaa qabnu kun hoo yoo qe'ee keenya hin nageessin yoo ajjeefamuu fi dararamuu hin oolchin yoo kabaja nuuf hin dabalin yoo walajjeechaa keessaa nu hin baasin maal ittiin goonam roorroo fi gadadoo keessaa saba baasuudhaaf malee nama tokko nu gusoomsuudhaaf yookaan ammoo jaala soddaa dallaalotaa fi hattoota muraasa sooromsuuf yoom qabsoofnem dubbii waan harkaa qabnuu tana ammoo ofumarraa ijibbaannem kun ammoo isa qormaata keessatti raajii hojjetame jedhamee himannuudham waltajjii mara irrattuu dhaadannoo tana hin dhiifnum tarii as irratti dhugaa qabaatuu hin oollum
gorsa hayyootaa diduu fi marii keessoo lagatuu qormaata nagaa diinagdee bulchiinsaa fi dippiloomaasii biyyaa gaagee uumneem ammoo saba hanqina keenyaan buqqaafame saamame dararame beelawee fi dhibameen paarkii fi masaraa daawwadhaatii bashannanaa jenneem waan akkanaa seenaa biyya lafaa keessatti takkaa hin dhageenneem dhuguma raajida hojjenneem garuu qormaanni nuti ittiin dhaadatuuf uumne daa'imman silaa pirezidaantii ministeera doktora injinara koloneela jeneraalaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'an meeqa akka kichuutti kute hubannee jechuudhaan gaafii isaa itti fufee maraafuu amma dubbii darbaa haa dhiifnu qajeeltoo jalqabaa keenyatti haa deebinu marii fi araara dhugaatti haa fuulleeffannu obboloota wal nyaachisu haa dhaabnu obbolummaa afaaniin jennu qabatamaatti haa jiraannu harka ormaatiin boolla jawwee safaruu haa dhiifnu yoo dararamii fi ergarami sabaa nu mararuu baatellee ijoollee jaallan wareegamanii fi hoggantoota har'aanaa godinaatti hirriiba malee bulaniif jecha nagaa haa buufnu osoo naggaadee jeequmsaa danuudha dhageennam ammoo nu nagaa sabaaf jecham waan araaraa dubbannam haga eessaa akka deemnu sirritti beeynam murni dubbii nagaa kana jibbu jiraatus quba qabnam garuu biyya looreetii nagaa addunyaatiin bultu keessatti walajjeechaa obboleeyyanii jeeqama sabaa fi gadadoo ilmaan jaallanii dhaabuuf nagaa lallabuun gatii nu kafalchiisa taanaan wareegama hunda ni baafnam caba siyaasaa obboleeyyan wal nyaachisuun ka'ee sabaa hoongessuu kana marii dhugaa hunda hirmaachiseen dhaabuudha qabnam hayyootii jaarsotii sooreyyii fi hogganooti keenya yaada kana akka tumsan cimsineeti gaafannam addatti ammoo qarooma tokkummaa fi cichoomina saba gadadoo keessa jiru abdannam duunus jiraannus hattuu fi shirtuu gadadoo sabaatiin naggadduu fi maqaa sabaa cabsitu ni moonam nagaan nagaadhaaf dhaabbannee nagaa bilisummaa fi qananii sabaa dhugoomsina kun hin jigus hin dhangala'uusim nagaa ammas nagaan badaadham lafa nagaan hin jirre badaaninilleen akka hin jirre beekaa jechuun obbo Taayyee Danda'a barreeffama haga naga'u kana guyyaa irraan kanaatis gama fuula feesbuukii isaa irratti dhab gochuudhaan ummata gurra buusanii egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barreeffama obbo Taayyeen Danda'a barreessan kanarraa gaawaa baay'ee hubattan jennee dhaabdanna jidduu kana irra deddeebiidhaan barreeffamoota garaagaraa kan mootummaa isaanii kana qeequu fi shira gartee biyya san keessa deemaa jiru kan mootummaa dhossee irra taa'aa jiru saaxilaa kan jiru obbo Taayyee Danda'a guyyaa irraan kanaa aangorraa akka kaafame gabaasaaleen garaagaraa bahatiin jiranii waraqaan aangoo akka gallakkisuu qabu kan barreeffameef waajjira muummicha irraa barreeffameef jechuun odeeffannoon bahatiin jira kanarratti kaabbutaa waan jechaatiin jirutu jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffataa turtiin waliin taasisaa waliif daddabarsaa isiniin jenna. Gaangota gartee wal fe'atee Oromiyaa cuunfachuu jiru keessa isiinu yeroo gabaabduu qofaaf teessi baga rabbiin si baase rabbiin nama jaalatu laas miniititti araaramaa fi Taayyee Danda'a rabbiin agarsiise jechuudha. Maasha Allah. Baga karaa haqallee rabbi si haa qabachiisu. Ta'aakhirallee akkanumatti laasminiititti rabbiin gartee kamil kaa'ee rabbi si haa godhu jechuudha. Ta'aakhiraa sanillee addunyaa qofaa miti. Ta'aakhiraa sanillee rabbiin gartee laasminiititti nama milkaa'ee rabbi si haa godhu jechuudha. Wallaahi. Welcome. Baga ummata keetitti as deebiti qabsoon gaaganaa laala. So itti aansuudhaan Abiyyi Ahmad si qofaa miti namni inni gane Taayyee Xiyya. Lammaa Magarsaa nama aangoo addunyaa tanarraa namni arkanne dabarsee kenneef osoon Jaawar Mahammad as taa'ee lammaa aangoo tana dabarsiteen kennin jee halkanii guyyaa asii iyyuu ture ayneenaa Abiyyi naafi Abiyyi jechuun sigale hin sharafamnu farankaa xiqqishoodha jee aangoo dabarsee nama kenneef nama gane. Itti aansuudhaan Gadduu Andalgaachoo mee namni isaa wajji qabsaa'e ka isa biratti hafe naas kenna. Milkee isaa miidhagaatiin qabi guutuu isaanii namni saba kanaaf dhimmama saba kanaaf gartee waata hajaamu kuunni ari'ame kuun afaan qabsiifame kuun viidiyoo waraabanii dhalaa wajji ciibsanii viidiyoo waraabanii adabadhu ja'ame sigale karraadhumaa si tahee jechuudha sigale garuu paartiin badhaadhinaa paartii teeti
Paartiin badhaadhinaa paartii xiyyaa fiteeti. Namichaatu gartee nama hoogganuu rongi malee sirnichi hoggii diriirfamu bareedaadha jedhameeti namni hunditti seenee jechuudha. Anallee dabalate. Garuu Abiyyi eenyu akka ta'e argine. Taayyee Danda'a qeeyimaa kan eegale har'aa miti. Gaafa inni Shimallis Abdiisaa arrabsu. Gaafa inni Fiqaaduu Tasammaa qeequ. Abiyyi ama faarsuu ture jechuun walgahii hunda keessatti nama akka Taayyee jira jee. Sigale. Nama gartee paartii tana kutatee lafa gaddaabee jee. Gaafa isa qeequu eegalu torbaan tokko kuchiisee jechuudha. Warra amata jahaaf yaana amata jaha dhiiga Oromoo abbaa gadaa rashan. Warra Oromiyaa gartee dirree qaanii godhe. Warra Oromoo barumsaan kuffise. Warra gartee Oromiyaa dirree gartee lolaa godhe. Ittiin dubbanne laala. Oromoo fi dhimma mooggii nuti jennu isa kana jala yaanee kulkullee waa takka irraa dhabne namni nuti quncaafne irraa dhama takka dhabne wahii qaba jettee jala hin deemin Oromooti jaan siifin dhaam. Jala yaanee arrabsamnee xiqqaannee sigale jala yaa'uu turree jechuudha. Bakka laalame mee guyyaa inni osoo heera paartii taate heera paartii cabsee osoo kana cabsee kan jaamu taate gaafa bahee Shimallis Abdiisaa qeequ sanaan gurraa geggeeffamuu qaba jechuudha. Sigale osoo gaa heera paartii taate hoggii nuti gartee nugusaa inni isatti buunaan siidhumattee guyyaa nuti jennu gartee waan nuti aarree waan kana jennu isin fakkaate baga Rabbii isin garsiisee gaafa isa tuyte paartii wangeela isaati paartii wanni jaamu hin jirtu wangeelli Abiyyi badhaadhina kan inni juuhu wangeelli isaa kun akka juutti namni rakkoo ummataa dubbatu. Namni rakkina ummataa dubbatu nu wajji deemuu hin danda'u bal'ina quufa gartee namni paarkiin nu wajji bashannanee wiskii nu wajji dhugee eeriyaa hanga Finfinnee kana durooyiniin firraa gatitti finaarran kaayyanne namni gartee ummataa rakkoo keessa jira juu tokko nu wajjin jiraatu paartii jettee murteeffattee jechuudha. Paartii jettee murteeffattee jechuudha. Jaaltaayyee Danda'a ani osoon haadha tiyyata boochuu arku. Osoon buqqaatii Oromoo arku. Osoon sabaan qabsaaweef sabaan gartee amata meeqa hidhamee fi digirii takka fudhachuu waggaa 16 fudhate arku. Sigale isinii wajji deemuu hin danda'u je. Arraa miti kan inni jee beekan. Arraa miti kan inni jee. Gaafa inni garee Oromiyaa keessa jirtu qeequ Abiyyi harka dhoofi ture jechuudha. Isatu inaan bara Abiyyi nama challenge namoota tokko jira. Abiyyi nama challenge jaalatu. Abiyyi nama isaan mormuu jaalata. Abiyyi jechuun nama yaada tokko hin fudhanne ta'uu torbaan tokko wayii Taayyeen isa qeequu eegal. Eega isa qeequu eegal. Taayyeen duraanuu murteeffatee jira jechuudha. Murteeffatee jira. Du'a taatus, arihuu taatus, waan fedhe taatus gatii Oromoo kafaluudhaaf murteeffatee jira jechuudha. Murteeffateeti itti seene malee akkanumarraan gartee ijoollee xixiqqoo sigalee VAT sirraa fuuna aangoo sirraa fuuna jedhanii ijoollee gartee aanaa fi godina bulchitu miskiina xixiqqoo tana tan sodaachisan tanaa miti jechuudha. Namichi gartee nama gartee Geetaachoo Asaffaa dura dhaabbatee itti tufeensiin jee Taayyee Danda'a jechuudha. Taayyee Danda'a jechuudha. Namnummaan ifiifuu baagboonii sii ta'ee duyda ta'ee gamanaan dhuftu dhawuu ture gamanaan dhuftu paartii tanarraa sigale waraanni hundi ka paartii tana xiyyi paartii tana dhawamu duyda Taayyee Danda'a bu'uu ture jechuudha. Nama kana gartee qeeqa fudhachuu diddaadhaaf mee barruu Taayyee Danda'a keessa gasseenaa kijiba tokko keessanaa itti bari'as poostii godhi kijiba tokko sigale kijiba tokko. Saniifu laal Oromoon eenyuun akka bulu jirtu ifarka. Yoo namni isa komate deemnurro manuma isaa godhee bar paartii. Yoo ati isa komatte yoo ati isaaf miila dhiquu baatte yoo uumamaan gaa Taayyee Rabbi nama miila dhiquun goone kam goonare uumama isaatii kam goonare. Kuno warri miila dhiqu kuno abbaa gadaa rashanee
Oromiyaa buqqisee haadha Oromoo boochise Oromiyaa guutuu gartee dachii girgirii dachii wanti godhe nagayaan aangorra taa'u jira jechuudha. Miila isaa dhiqanii dheengatta isinii namni amma dur. Deem viidiyoo tiyyana jala gabbuy namni kophee Abiyyi dachaase nagayaan jiraataa aangoo gosa fedhe fudhatee guyyaan siinjuu san hijiba si fakkaatee jechuudha. Hijiba si fakkaatee awwaan hin beekurraa hin siyaasa'u jira jechuudha. Taayyeen osoo kophee isaa dachaase pirezidaantummaa isaa fudhataa jechuudha. Addaan kophee namaa dachaasu miskiinee Oromoo tiyyaa wajji shuumoo haa nyaaddu buqqaatiin Oromoo irra geessu duutii ilmaan Oromoo irra geessu gudeedamuun Oromoo irra geessu narra haa geessu Oromoo wajjin qooddachuun qaba jechuutu kanaan isa gahee jechuudha. Uummanni Oromoo baga gartan Taayyee jechuun nama murannoo qabu. Bilziqinnaan Taayyee umbarre Taayyeen nama Jaawar gartee hoggi Abiyyi bira ta'anii Jaawar yoo jaan inni fincaan firra gadhiisudha. Eenyu dura taa'ee qeeqee jechuudha Taayyeen. Eenyu dura waan itti amane irratti abbaan fedheef duuban deebisu jechuudha. Ammaas gana harkuu teessa hanga lubbuu ajjeeftanii takkaa fuutanii mana hidhaa keessanii si galee yoo inni dhaabe ni eeydan qabiinaa taa'inati. Qabsoo bar Taayyeen bar nama qabsoo kararraatti dhufee miti. Nama akka keessan chaansii harkatee rabbi chaansiidhaan ol baasee miti. Guyyaa isinii wajji qabsa onnerra. Wanni inni isiniin jee sirraawaa. Aangoo gadhiisi takkaa muummicha ministeeraatiin jeen beeku Taayyeen. Sirraawaa. Akki kun isin hin baasu. Akki kun nu kuffisaa. Akki kun paartii teenya kuffisaa. Hay. Ministeera nageenyaati silaa nageenyarra taa'ee geeti wal fixa wal dukkeessa wal wanta godhaa jee iyyaa silaa ministeerri nageenyaa meeqam jee nagee lallabu qaba lakkii isin hundi obboleeyyan atiis obboleeyyan kuniis obboleeyyan araarama waltaha amaarini kadheen gadda wajjiin deemtee Abiyyi nugusnoo Abiyyi Museenoo siin jeesanii wanni isinitti wal dhabdan hin jirtu wanni isinitti wal fixxan hin jirtu araaramaa jee ministeerri nageenya labsuuf mirgan qabu eenyu kataateef garsiiftee jechuudha eenyu kataate nama komantii takkan dandeenye baraana sirraa kan girrisaan na arrabsu tokko bulookin godhuu bar angurro waraqaa san barree sekreetarii isaa bira dhufee ganama subii jallaa imimmaan kan akkana naan jee Taayyee dafii barreessu waraqaa san jeen hay awoo gaafa dheengadda inni Shimallis faa qeequsan yoo heera paartii cabse kan jettu taate gaafa Shimallis faa qeequsan gaafa Fiqaaduu faa qeequsan hay aangorraa maan kaasinii eega inni karakee kana ol dabre aangorraa kaafteen no daba barreessaa waraqaa san jeen si galee ceeyaa dhufe si galee siif baddin seen si galee Taayyeen ari'amuume osoo du'eewu simoo ariifisaatu simoo dhugaan siiman Taayyeen nama gartee mana hidhaa taa'ee wayyaanee nama mana hidhaa taa'ee moo qabadhuu naa taa'een yoo is lal ummata wanni inni komii Taayyee kaaseef maali komii dadhabuuf himi ergamtoota kiyya gartee narraa qeeqe jechuuf ummanni Oromoo dhumuu Oromiyaan akkana ta'uu heeraaf seerri dhabamu diriirse isa je'eeti ragaa bahee jechuudha kana gartee firra mirkaneesse jechuudha. Silaa osoo jiidhaa ta'uu baatee nama xiqqollee taatu waa yaaduu danda'u taate maal godhani beekta ifitti yaameeti obbo Taayyee yes kufnee dheengadda isin dhageeffachuu dinnee misteeka dalaynee kottu yoon kufees kophaatiyyan kufu wajji kufna mee maal godhuu qabnaa jee mari'ataa jechuudha namni yaadatti amanu namni mariitti amanu namni yaada mormuutti amanu kana mari'ataa jechuudha si galee mee maali akkamin namni gurbaan ko way torban tokko isa qeeqoo eegale torban tokko dhigee mee Oromoo torban tokko dhigee barreessa osoon torban tokko hongee gujirra hariya andee gadda maaliin isiniin jee paartiin tun seeran qabdu waraquma saraara sadiin inni nama geggeessaa isiniin hin jenne kunoo akkasuma godha seeran qabdu waraqa wangeela saati waraquma saraara sadiin yoo fedhe simuuta yoo fedhe si ariyaa jechu wanni heera jaamun jirtu o guyyaa jaha galatooma guyyaa jaha amata almost amata jahaaf deemaa beeki eega Shimallis faa qeeqoo eegale guyyuma jaatti isa qeequu dadhabeeti qeeqmaa san fudhachuu dadhabe aangorra
دفع ورقة بريزة